Jaal Elemoo Qilxuu. Seenaa Jaal Elemoo Qilxuu waliin haa ilaallu. Jaal Elemoo Qilxuun bara 1936 kan dhalate, maqaan dhalootaa Hasan Ibrahim jedhama. Akka ragaan tokko ibsutti kan dhalate bara 1936 Oromiyaa Bahaa keessatti ture jedhan. Maqaa qabsoo Elemoo Qilxuu jedhamuun uummata biratti beekama. Jaal Elemoo Qilxuu nama yeroo kamuun dagatamne, nama qabsoo Oromoo keessa lafee dugugguruu ta'ee hirmaataa warraaqsa sabboonaa Oromoo fi hooggansa waraana bilisummaa Oromoo Liberation Armiiti. Seenaan ijoollummaa Elemoo Qilxuu baay'ee hin beekamu jedhu. Garuu bara 1956tti Elemoon barnoota Islaamaa baratee magaalaa Dirree Dawaa keessatti daldalaa Arabaa sooressa tokkoof hojjechaa ture jedhan. Daldalaan kunis Elemoo fudhatee gara Adan Yaman bara 1956tti deeme jedhan. Jaal Elemoo Qilxuun akkuma achi ga'een maqaa isaa gara Elemoo Qilxuutti jijjiirrate. Boodarra dubartii Oromoo achi jiraattu tokkos fuudhee daldala jalqabe. Daldala achitti jalqabe kanas baay'ee milkaa'eef Elemoon waa'ee siyaasaa nama dhimma qabus hin turre. Garuu bara 1966tti manni isaa bakka itti sabboontonni Oromoo wal gahan ta'e. Kun immoo qoonsilaa mootummaa Itoophiyaa yaaddoo guddaa keessa galche. Elemoonis diina mootummaa Itoophiyaa qarshiin gargaara jedhameetu shakkame. Bara 1967tti namni Hararii businessman mootummaan Itoophiyaatiif hojjetu tokko Adan dhaqee Elemoorraa meeshaa liqeeffate. Elemoonis yeroo Finfinnee dhuften sii kenna jedheeni Elemootti dubbate. Akkuma Finfinnee ga'een Elemoon qabamee gocha shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa irratti geggeessuun himatame. Mana hidhaa keessatti qorannoo hamaa, reebichaa fi miidhaa sammuu guddaatu irra ga'aa ture. Kun immoo Elemoon irra caalaa akka inni siyaasa keessa seenu isa taasise. Hiriyoonni Elemoo qarshii walitti qabanii durataa nageenyaa namicha tureef qarshii kennanii booda gadi lakkifame. Yeroo Elemoon mana hidhaa keessatti dabarse akka inni sabboonummaa kutataa ta'u isa taasise. Erga mana hidhaatii bahee booda sochii sabboonummaa Oromoo kan akka Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Bara 1968 Elemoon dhoksaadhaan gara Maqaadishoo deemee walga'ii sabboonummaa Oromoo irratti hirmaate. Achittis hojiin sabboonummaa Oromoo uummata biyya Arabaatti babal'isuun isatti kenname. Gara Edanittis deebi'ee dhaabbata hawaasa Oromoo hundeesse. Bulchiinsa magaalaa Edan amansiisee akka isaan biiroo siyaasaa isaaf bananiif eeyyama isaan gaafate. Mootummaanis eeyyama godheef. Gargaarsa mootummaa Arabaa fi akkasumas dhaabbata bilisummaa Palestine Liberation Organization fi adda bilisummaa Eritrea Liberation Front irraa meeshaa gaafate. Gargaarsa mootummaa Iraaqiitiin leenjii waraanaa ji'a 7 erga kennee booda adda riphee lolaa hundeesse. Adda kanas hooggansi hiriyaa isaa Abdulkariim Haaji Ibrahim irra caalaa maqaa Jaarraa Abbaa Gadaa jedhamuun kan beekaman gooticha Oromootti dabarse. Addi kun odoo gara Itoophiyaa seenuuf yaalu mootummaa Soomaaliyaatiin rukutamee harkatti booji'ame. Gara mana hidhaa galfame. Kunis ta'u Elemoon odoo abdii hin kutatin meeshaa waraanaa gargaarsaa adda bilisummaa Eritreaatiin dhoksaadhaan gara gammoojjii Affaar keessaan gara Itoophiyaatti galchuu fi kuufachuu jalqabe. Bara 1973tti Jaal Elemoo Qilxuu walga'ii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti akka hirmaatu waamame. Walga'iin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromoo Liberation Front kan xumurame yoo ta'u, Elemoonis qabsoo waraanaa akka jalqabuuf dirqamni itti kenname.
Walga'ii kana booda hiriyaa isaa Hundee Taqii wajjin qabsoo waraanaa jalqabuuf gara Galamsoo adeeman. Achittis Jeneraal Taaddasaa Birruu kan mana hidhaa keessa ture bahee wajjin wal argan. Jaal Elemoo Qilxuu dhoksaadhaan humna waraanaa ijaaruu jalqabe. Abbaan Hundee humna waraanaa riphee lolaa kana bakka iddoo gubbaa qorichaa jedhamu Tulluu Carcar irratti akka buufatu gorsan. Bara 1974 Elemoon nama 20 fudhatee gubbaa qorichaa irratti kaampii dhaabbate. Achiis eegdota namicha Mulaatuu jedhamu abbaa lafaa uummata naannoo sanaa baay'ee hacuucaa ture ajjeesuu jalqaban. Boodarras erga Mulaatuun barsiisaan amantii Islaamaa Galamsoo keessatti akka ajjeefamu ajajee booda Mulaatuu ajjeesan. Ajjechaan Mulaatuu sunis baay'ee naannoo sana naasise. Bulchaan naannoo sanaas loltuu isaa ergee akka balleessan ajajus garuu loltuun isaa milkaa'uu hin dandeenye. Hidhattoonni naannoo sanaa loltoota Elemoo Qilxuu dhaabuu waan dadhabaniif mootummaan Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Sibashii humna waraanaa guddaa wajjin gara Galamsootti erge. Humni waraana Elemoo waraana dheeraa waan hin geggeessineef humni Geetaachoo hedduu rakkate. Dhumarratti humni Geetaachoo naannoo Xirootti humna waraanaa bilisummaa Oromoo itti marsanii waraana geggeeffameen nama baay'ee keessa ajjeesanii. Waraana geggeeffameen nama baay'ee keessa ajjeesanii jedha seenaan. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala kiyyaa asumaan chaanaala kiyya sabiskiraayibii gochuudhaan na hordofaan dhaamsa kooti. Akkasumas seenaa goota kamii kanatti aansee akkan isinii fidu komentii jalatti naa barreessaa jechuun dhaamsa isiniif dabarsa. Haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.